Waan siin jedhe taabota jechuun Hayyee. isa beeti kiristaana keessa jiru kan waggaa waggaatti fuudhamee gara bishaanii deemu saniimi. Hayyee. Hayyee. Umuti qabattanii jirtu. Nuti hin danda'an koo waa'ee ta'uu dubbachuu sirma. Akkasiin jedhee maaltu na dhufa. Halas ni torbeedha. Kitabee jira. Ayyee Feenet. Ooyyee. Ooyyee. Akkasiin jedhe ilaal. Taabota jechuun kan waggaa waggaadhaan fuudhanii karaa lagaa deemanii sanaamii siin jedhe. Isuma fuudhanii hojjennu Ayyee. Bataskaana jechuun immoo kan itti wal ga'aniimi. Hayyee. Bakka itti waaqeffannaa keenyati jechuudha. Maaltu walitti fidere masjidaa fi taabota maaltu walitti fidere taabonni kan isin sagaddaniif kan isin baattanii laga dhayxaniimi. Okay. Hayyee. Akkasiimi. Hayyee. Masjida jechuun bakka itti waaqeffannaa yookaan bakka itti rabbiif salaatan yookaan immoo uummanni islaamaa itti wal ga'uudha malee akka taabotaa miti. Masjida jechuun waan baatamee deemu miti, waan sagadamuufi miti. Feenat quraana keessatti rabbii yeroo dubbatu waan al-masaajida lillaahi falaa tad'uu ma'a Allaahi ahadaa jedha. Masjidni illeen kan rabbiiti. Masjidni illeen yookaan immoo bootaan namni itti salaatu kan rabbiiti. Achi keessatti nam tokkoof hin sagadinaa yookaan immoo nam tokko keessatti rabbii wajjin waaqessinaa jedha. Masjidaaf illee sagadamu nu biratti jechuudha. Masjidaaf illee sagadamu. Akkasumas wanni sagadamu tokko illee hin jiru. Masjida keessa fakkeenyaaf wanni tokko hin jiru maal malee sammaa yookaan waan ittiin namni qabatee itti haasa'ee lallabu malee yookaan ittiin da'waa godhu malee. Akkasumas qur'aana malee wanni tokko masjida keessa hin jiru. Waan taabotaatiin masjidni waliin qabatu yaa Feenati. Anama masjiida wal qabata jechuu koo miti. Akkina ni jedhe taabonnis kan gara lagaa deemuu fi bakki nuti bakka cuuphaa yookiin bakka Yordaanus laga Yordaanus sana yeroo dursanii cuuphaa deemu bakka sanatti cuuphamuuf kan namoonni itti wal ga'an sanatti qophaa isaanii otoo hin ta'in jechoota waaqayyoo kurnan gara sana kan deemamuuf kanaaf bakka cuuphaa sanatti guyyaa cuuphaa sana kan namoonni qabatanii deeman humna sana qabatanii. Hayyee. Amma karaa gaafii ijoolleetti si darba sirriidha iyyee. Gara gaafii ijoolleen si gaafatanii turanitti si darba. Taabotaaf ni sagadama moo hin sagadamu? Taabota ammoo. Taabotaaf akkamitti sagadama garuu taabota irra kan jiru jecha waaqayyoo isa guddaadha. Kanaaf jecha sana obbukeedha. Jechuun taabotaaf ni sagadamu laalla jedhe. Ani kasiin jedhe taabotaaf ni sagadan immoo hin sagadan. Yoo atin sagadamu jette ani ragaa sii baasa macaafa ortodoksii irraa macaafa ragaa sii baasa akka taabotaaf illee sagadamu akka masqalaaf illee sagadamu akka akkasumas maariyaamiif illee sagadamu akkasumas walumaa galatti waan baay'eedhaaf akka sagadamu inni ragaa sii baasa yoo didde jechuudha. Jechuun amma kanumaa hundaafuyyuu yoo waaqayyoon biraan nu geessisaa jedha malee taabota fidii kan maaramiidha sagadamu kan jedhu san taabota jechuun immoo homaa jechuun miti obboleessa keenya waan sitti mu jiru. Taabota jechuun taabota sanirra yookiin tsillaata sanirra kan jiru hafuura waaqayyooti. Yesuus Kiristoos dhiiga isaa kanatti achitti dhangala'ee jiru sani waan biraan Mati bari sillaasee fi taabonni waan garagaraadha bari mati sillaasee fi taabonni waan garagaraadha. taabonni irratti barreeffame tsillaati bari. Ayyee sillaasee jechuudha. Sillaasee. Sillaaseen jedhu. Ayyee. Amma waa tokko si gaafadha yaa Feenet. Ayyee. Taabota sanaaf hin sagaddaniimi? Karma gabaabaa. Taabonni jechuun ajaja waaqayyoo irratti barreeffamee jiru sana uummanni kiristaanaa obbokee dhabullee hin danda'u isaan malee jiraachuu hin danda'u. Akkas hin sagadamaa fi walumaa galatti. Jecha achirra jiru heegna malee hin sagannuuf kan sagannuuf waaqa keenya Yesuus Kiristoos jecha sana heega kan jedhe sana obbokeellee hin dhabnu hoolaqeellee hin dhabnu. Haalaan gaariidha. In sagaddaniif jechuudha. Bakka isa gadama dhusarra gaafi diqoy. Bakka inni jiru sunitti jechi sun ni jira. Bakka itti sagannu sana jechi sun waan jiruufi jechi sun eessumattuu bakka itti sagannu hundaa ni jira. Yoollee bakka taawwan hin jiraan jecha sana yaadachaa nuti kan sagannu. Jechi sun immoo maal kan ta'e jechoota kurna waa. Mucaan nurkatti peentee ta'uu deemti. Kenneedha.
Peentee taa'aa jirta bara nurkatti feenati. Feenati peentee nurkatti taa'aa jirta. No, no. Eh? Dhugaa na guftanii ani Ortodoksii kanaa jirta bara akkanatti. Feenu. no an jechuun kan nuti sagannuuf amma jechuun Akkas ilaalan fakkeenyaa fi dhaggeeffadhu. Garuu laal fakkeenyaa fi Mariyaamiif akka sagaddan akkasumas gaafin isin gaafa dhadhiifama wajjin taabota irra maaltu jira mee kanuma natti hima taabota irra maaltu jira? taabota isa durii irra moo sammaar? Taabon inni duratti si kan Waaqayyo Museedhaan inni duratti kan Waaqayyo Museen haariidhaan jedheedha. Inni immoo Museedhaan jedheen jecha kana irratti barreessi jedhee kan jedhe Waaqayyoodha. Ayyoo gaaddisee kana gashaame. Gaaddisee kana gashaa inshallah ijoollee namni tokko eenyuun hin buusa. Anuu na buusa galcha. No taayet. Ati akka kiristiyaanonni taabotaa fi akkasumas Mariyaamiif illee sagadan hubattee kaatee buuta rakkoo. Leencoo bakka kiyya galchi. Ani Laa torbana biraa ni warra torbana biraa. Nagaa fadhaati booda ishee galchitu ni bu'aa jalatti. Boodaan ol deebiin. Laa hin bu'inati. Mariyaamiif on sagadanii feenat. Yaa jara keenya meeqaa mucaa kana intinaa goonee kana mee. Maariyaam hin sagannu. Maariyaam hin sagannu. Hin sagaddan. Ayyee. Hin sagannu. Teenteen mucaa yaa jara keenya. Ishiin Waaqayyo nuuf sagaddi. Nuuf jecha cubbuu keenyaaf Waaqayyo ni sagaddi. Garuu nuti haadha Waaqayyooti waan taaneef ni jaalanna. Ishiin nuuf haadha Waaqayyooti waan taateef nuuf cubbuu keenya nuuf kadhatti. Waaqayyo. Baga didde kana la baga didde intina Mariyaamiin baga didde. Bara Ortodoksiin sin dhiisan dhugaa Rabbii si dhageenyaan sin dhiisan. Maariyaamiif sagadan Ortodoksoonnis. Maal jecha? Allahu akbar. Ayyee Ortodoks ati jechuun ani sagadu jedhu malee Ortodoksiin sagadin jedhin. Meeqa kitaaba intina meeqa isii baasa. Maal jechaadha kun Waaqayyo Maariyaamiif maaliif sagada? Maariyaamiin nuuf isheen nuuf Leencoo ijoolleen Maariyaamiin kaadde. waan mee maqaa nu baasame yookiin nu maqaa yeroo qabannee sitti deemu. Qalamiin barsiisa zin jedhi yaasai maal kaana nu haadha teenya ishiin machee min kaanu. Ayyee in sagaddanii fi misiidhaaf. Maariyaamiin haadha Waaqatii fi ni kabajnaa isheen nuuf Waaqayyo lubbuu keenya fayyise nu baattee nu deesse isheen yoomuu nuuf haadha keenyas haadha Waaqayyootis. Garuu nuuf lubbuu keenya sagaddi maaliif nu caala qulqulluudha waan taateef Waaqa caala walitti dhiyaatu waan taateef haadha Waaqayyooti waan taateef. Ayiwaa haadha Waaqayyoo sanaaf hin sagaddan jechuudha isin. Maal jennee sagannaaf? Yoo ragaa nutti fiddan okey nuti illee namannee kara musliimaa dhufna okey. Isa gaduu fi kan jedhu. Leencoo yoo wanti naan sibira jiraate yoo. Ooyee. Eenyutu macaafa Ortodoksii of biraa qaba yaa jara keenya. Maariyaamiidhaaf erga sagadamne Maariyaamiin bahu maaliif dura jilbeeffatama akka erga sagadamne. Mee isin nuu fidi namcatti nuu fidi mee macaafa marraa nuu fidi Maariyaamiidhaaf sagadu Ortodoksonni kan jedhu mee fidi. Mucatti ani macaafa siin jechuun jiru. Masaafaa miti suma ija kiyyaan argee sitti muu jira mana immoo waa'ee masaafaa miti. Erga sagadamnee fi maaliif dura jilbeeffatamaa siin jedhama. Bakka sana kan jiru haadha Waaqayyooti achitti bakka kabajaa sanatti jilbeeffannee Waaqayyoo keenya ni kadhanna. Bakka kabajaa Waaqayyoo keenya jedhamu inumaa taabota 44 jedhamee sagadamaa barfeelat maal taate. Rabbi biraa rakkoo keenya nuu ga'e yoo jenne malee hati kana nuu godhin jennu. Waaqayyoon immoo ergamoota isaatiin ni dhiyaata. Ergamoota isaa wajjin nu caala sirriitti walitti dhiyaatu. Kanaaf kara Waaqayyoo nuu kadhatu deemu. Fakkeenyaaf ergama garbeelee fudhanne Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'eel ibidda keessaa baase moo hin baafne ergamaadha garuun. Laale yaa dhagaa jirtu sagalee. Kanatti mi mucatti natti. Suusu natti. Alda kame maamee ergama humna qabaatee hin qabu qoy. Ergama garbeelee fakkeenyaaf Mariyaamiini. Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'eel ibidda keessaa baase moo hin baafne. Fuula 63 irra jira. Akka Mariyaamii fi sagadamne. Barkiin jedhamaadha barkiin jedhama malee ergama baay'ee waaqessuu hin qabnu faa. Ergama waa sagaduu na datti fakkam godha sirra jira.
Narratti cufa akkam go'ee isinii baasarra jira. Achirra jira. Maammee kush nu guddisaamee nuuf haa baasu. Maammee kush baga naga. Salaamu alaikum warqis jirtu. Jira alhamdulillah. Nagaa keedha. Jira alhamdulillah. Maal barbaadani? Macaafa ortodoksii biraa qabda? Macaafa maalii kan jiru barbaadan isaan? Ilmi Jechuun macaafa dhalattuu barbaanne sagada kan jiru. macaafa ortodoksiin mana amantaa ortodoksii macaafa mana amantaa ortodoksii macaafa Maariyaam. Macaafa Maariyaami. Taamire Maariyaam naamni kan jiru moo macaafa Maariyaam? No, amma isaan kan Dabra jedhan Maariyaamii fi Macaafa akka jiru nu baasaa jenne. Namatu harkaa fudhate beektan an dubbisa illee. Taragaagee qoy feenete Maariyaamii macaafa yoo qabdu garuu wanni qabdi. Hin jedha yaan kan jira an bari jira macaafa. Hinjiru macaafa Maariyaam kan jiru. Maal godha? Hinjiru macaafa Maariyaam kan jedhu hinjiru. Nu baasaa jenne. Maammee ati immoo Maariyaam kan jedhu keessa Abu Salmaan of biraan dhabani macaafa mee of biraan dhabani Abu Salmaan. Mudatara naa kenni boo. Nagaa dhamte ayyoo naa kennite galata. Taamire Maariyaam faa kan jedhamani. Taamira Maariyaamii kan jedhamu Hinjiru suuratti faa sagadanii Ani macaafa kana suuratti illee sagantaa suurri immoo maal jedhee buna dhuddeetta shittaan bunichaa natti dhaga'amettee suurri ishee ofirraa darbateedha bar. Maakiinatti dubbadhu yaal takka. Ani suusi abadan si wajjin haasa'u uskut jedhati qalqaloo uskut ustaazota na wajjin haasa'u jedhe si wajjin haasa'u. Sagaleen kiyya dhalqame. Galtoonni haasa'u. Bara koontanaa bara. Ooyyee. Yoo si wajjin haasa'u. Ijoolleen ortodoksii gananii. Ayyee. Marzoo gal tokko nuti. Waan jechuu barbaade ijoollee ortodoksiidha. Sagaduu jechuun gadi jechuu fi yookaan mootu kadhachuu. Fakkeenyaaf isin maaramii kan ilma nu dhiyeessi jettanii kadhattanii gadi ni jettaniif immoo hin jettanuuf. Kanuma qofa naa deebisaa. Ishee bakka suuraan ishee faa jirutti akkasumas bakka hin jirres haa ta'u kadhattanii kadhannaa keenya ittiin nu gahi ni jettanii moo hin jettanu? Ni jenna. Raawwatee jira haalli keenya. Kanaafuu sagaddanii fi hin kadhattan jechuudha. Akkanaa mire? Ilma keetiin nu kadhuunii fi ati kana nu godhin tokko. Maaltu ilma kadhata? Jechuun amma fakkeenya inni ergamoonni ergaa keenya nu dabarsanii. Waaqayyo nu erge nu fakkeenya ergaa keenya Waaqayyo biraan nu gaani. Maaram simbeetti. Oi, okay. Maaram simbeetti hin gaamu. Wanti ma simbeetti miti. Hin gaamu. Simbeetti miti amma fakkeenya ergamoota keessaa warroonni raajii raawwatan. Namni takka dubbii kan kee fuudhee geessee rabbiin gahu hin jiru. Waan ati kadhatte rabbumaa sii dhagaa waaquma tokkicha sii dhagaa jechuudha. Maarameessa si beetti soomirra jirtu miti. Waasin jechuu jira barseen ameen haaf Isin obsita. wajjin hin haasofnu gantoota amantaa dhiisanii wajjin haasofnu nuyi haaseffeen isaa wajjin. Atin wajjin haasofnu. Kan namaa baari'a warramaadha dhakka qaaliin soomira akkanii garaggamanidhaan. Silazii dhala malee hafi jettee abaaruun dandeessu kamal namaa ba'a. Amantaa jijjiirachuu mirga guutuu qabdu garuu amantaa hin arrabsina. Fakkeenya maqaa namaa dha'uuf malee warri amantaa kaadee deeme amantaa warra kanaallee hin xiqqeessa buru. Hargaa jirralleen garuu wajji waliigalaa jaaladhaa obboloota keessanitti waliigalaa isaa waliin. Hin arrabsinaa nu illee hin arrabsinaa. Obsi mi'a. Wajjin haasaa tokko hin Waliin qabnu. dubbannaa naa obsi tole. Hayyee. Obsi. Suuta waliin dubbanna. Maali lammii keenya dhiiga keenya qomoo keenya isinii biddatti deemu akkamiin isin laallaa miti isin haxoofnee suutumaan isin sosobannee karaa sirriitti isin deebisna dogongorarra jirta waan ta'eef. Waan isin jechuu jiru. Eega waaqayyo waan san hin jaallanne isin waan waaqayyo hin jaallanne maaf gootan? Fakkeenyaaf seera ba'uu boqonnaa 20 irratti ni dhorka waaqayyo waan kana. Fakkiiwwan garaagaraa kaafatanii suuraawwan wantoota garaagaraatiif salaatu waaqayyoon jaallatu ni dheekkama. Ani waaqayyo hinaafaadha jedha. Eega waaqayyo immoo hinaafaa ta'e eega inni waan kana hin jaallatu ta'e isin ammootu akkamitti waan waaqayyo hin jaallanne inni hunduma irra caalu waaqayyo waan ta'eef ergamoota garaagaraatiif maaliif salaatan? Salaannu nuti ergamoota fi salaannu ergaa keenya waaqayyoon biraan nu ga'e jennee ni gadhanna maali waaqayyoon nu erge waan ta'eef nuti immoo warri foon uffate akkamitti isaaniif waaqayyotti hin ergan. Waaqayyoon isa nuuf erge ergamoota nuuf ergeera. Malaaktonni akka isaan nuuf eegan ni beekna. Isaan maalidha waardiyyaa keenya jechuudha. Waaqni nuuf ergee jechuudha aangoo isaatiniin. Kanaaf nu isaaniif sagadaa osoo hin ta'in ergaa keenya waaqayyoo biraan nu ga'e ni jenna.
lafarratti nama akka abbaatti waammatiin haa jedhee bara lafarratti nama takka waammachuun dhorkaadha bara akka macaafatti. Eenyu waammachaa jira deemu. Eenyu waammachaa jira. Abbaan dhalee yoo ta'e maqaa isaa hin waamamu. Maaramiin illee nama. Yesuus illee nama. Ergamoonni Waaqayyoo warri kaan ayyan ergamoota Waaqayyooti malee eeqota garuu Waaqa ta'uu Yesuus namaa miti nama hin jedhin leenca waa sitti mu jira tokko dhaggeeffadhu. Dhifa manaa godhito fakkeenyaa fi ati obboleessa kee musliima kanaan du'aayi naa godhi gizeen jettuu saniin ati du'aayi san ofii goote yookiin kadhattee waaqa dhaggeeffachuu hin dandeechuu mee naa kadhadhu maa jedhama namaan jechuun mee akka maaliif naa himi. Kana jechuun naa deebisa. Obsi ayyee sii deebisa sirriitti sii deebisa. Nama musliimaa tokkoon du'aayi naa kadhu jechuun Rabbii kan keetti haajaa kiyya kana naaf himi jechuudha malee yookaan ammoo tu naaf kadhu rabbii kan kee yoo si dhagaye jechuudha malee ati kana naaf godhi ittiin naa gahi karaa sanaaniin yookaan gara namicha kanaatiin hin fayyaa jenneetu ammootu nama sanaaf ammootu salaatu miti nama saniif gad of qabuu miti. Siigalee nama kanatu waan fayyadamee miti. Dhaggeeffadhu waa sii deebisuu jira bara. Nama kanatu waan fayyadamee jechuudha. Obsiga karaa saniin ergaan keenya Waaqayyoon qaqqabaa jettan isin. No, wanni akkanaa nu biran jiru. Karaa saniin qaqqabaa miti. Siigalee karaa saniin malee sammootu hin qaqqabuu miti. Qoy gaafisa ergamoonni dhala namaatiin maali? Ergamoonni dhala namaatiin maali? Kana bicha naa deebisi. Waan isin nama jettan deebisee fixa feenatti naa obsi. Feenatti naa obsi jedduudhaan seentee Yesuus nama miti naan jettee kaate. Makki mo'itu banadhu. Makki. Maybe hojii irra jirti. Yesuus jechuun Dubbadhaan dhaggeeffadha. Hayyee waa'ee Yesuusitti ceena hayyee itti fufu. Yesuus jechuun maal jechuun? Waa'ee suuraa fi maalii kana dhiibnee immoo biraa jenna. Waan waa'ee Yesuusitti ceenitiin waa si deebisuu jira. Nusi yaa Maariyaamii nu kadhadhu jechuun akkuma ati abalu du'aa naa godhi jettuu sani malee wanti Maariyaamii waaqessine ergamtoota Rabbi Waaqayyoo nu waaqessines hin jiru yoo jiraate immoo ragaa fidi soba kana irra deebitee naasa'i. Fidummoo fidi ragaa hin waaqeffamu. Kanaan alatti kan biraasan. Fidi macaafa qulqulluura Maariyaamii sagada kan jedhu yookiin waaqessan kan jedhu. Eneyyen an viidiyoo yoo asii yaasa tokkoon kan isin suuraadhaaf salaatan ragaa malee naasa'u amma waan isin jechuun jiru macaafa qulqulluu irratti obsi gamatti keenya obsime macaafa qulqulluu irratti Maariyaamiin kadhaa karaa sanaan isiniif dhagahama jechuutu jira moo Maariyaamii kadhaa jechuutu jira kan macaafa qulqulluu irra jechuudha amma fakkeenyaaf 81 amantan ni jira kanas. Maariyaamiin nu kadhatti malee nuti Maariyaamiin kadhannu nu yaa Maariyaamii akka nu godhi yaa Maariyaamii akka nu godhi jennu. Waaqayyoon isin himadhaa jedheeraan jedhe bara. Leencoo dhiifama Waaqayyootu macaafa namatti yeroo himattu san yeroo namatti himattu san waaqni namatti du'aa akka kadhatu sitti meera naannaa deebisi. Leencoo. Waaqayyootu ajaja san dabarsiin jedha karaa siitiin malee hin ta'u jettan kasin. Maamme. Hin jenne. Isaan taamira Maariyaamitti namananii qoy kana garaachille. Ijoolleen kun waan sanillee hin beekan natti hin fakkaatu baree. Hin beektanii feenet. Mee maal jettanirra deebi'ame? Taamira Maariyaam kan jedhu kitaabatti namantanii isin. Dinkii Maariyaam hojjettee. Taamira Maariyaam jechuun waan ishiin hojjetteedha malee. Ayyee galatoomi. Jechuun ishii waan hojjetteedha. Galatoomi. Taamira Maariyaam boqonnaa 15 lakkoofsa 29 hanga 26 hanga 29tti maal jedha? Mee nu dubbisa. Otoo keessan hambisiin suuraa baasati. Osoo keessan hambisiin suuraa baasati. Suuraa yoo viidiyoo baate. Qoy kana dhaggeeffata Taamira Maariyaamitti amantamoo namantu jalqaba natti himi. Ni amanta miti? Taamira Maariyaamitti namanu ani garuu Taamira Maariyaami sana ani keettaman waaqayyoodha. Garuu isaanii waan isheen dabarsite Taamira Maariyaami jechuun. Namichi tokko lubbuu 78 nyaatee sababii Maariyaamiin kadhate qofa sababii Maariyaamiif nama tokkoof bishaan dhugaatii kenneef qofa maqaa Maariyaamiin jannata galeedha. Kanatti amantaati. Maqaa Maariyaamitiin kadhataa tokkoof bishaan waan kenneef cubbuu sarraa qabee jedha. Nama 78 nyaatee sababii maqaa Maariyaamii fi nama tokkoof bishaan dhugaatii kenne jannata galee. Sila Maariyaam jedhee namichi rakkataan tokko kadhannaan ofirra deebi'ee bishaan qiceef.
Maqaa ergama jechuun fakkeenya waan waaqayyoon jaalatu waan hojjeteef nama sanaan cubbuun sarara haqameera. Eeshi. Kanaatiif namichi kun ijoollee isaa nyaatee, haadha manaa isaa nyaatee, firoota isaa nyaatee, namoota hollaa nyaatee, walumaa gala lubbuu 78 nyaatee nama jannata galee maqaa Maariyaamiin gale gaa kun. Waaqayyoon si jammar cubbuu jibba malee cubbamoota hin jibbu. Cubbuu namaa akka namaa dhiisu beektu yoo abbaan deebi'ee kadhate yoo nisaa galan. Kanaatiif walumaa gala Maariyaamitti sagaduun jannata nama galchaa jechuudha mitiiree? Maariyaamitti sagaduu miti. Waan waaqayyoon jaalatu waan fakkeenyaaf maqaa Maariyaamiitiin waan kadhatee Maariyaamiin waaqayyoodhaaf eenyudha? Sii galee miti amma gaaffiin golaa maqaa Maariyaam sababii kadhateef jannata galee miti hin jedhee. Gale hee maqaa Maariyaamiiti sila Maariyaam jennaan deebi'ee namni sun deebi'ee nama sanaaf kennee fira bakka inni dheebote sanatti. Garuu cubbuunsaa waan rakkataa gargaareef sijjamar waan rakkataa gargaareef cubbuunsaa irraa haqameera. Garuu maqaa eenyuutiin godhe wantichi? Namni sun immoo maqaa Maariyaamiiti maaliif Maariyaamiin immoo eenyu waaqayyoo? Kanaafi karaa biraa Maariyaamiin itti sagannaan jannata galuun danda'amaa jechuudha. Farahaan galcha. Galeera. Annan ammana. Ani amnaallee basfaa. Bakka soo kanaatiif feenetti dhiifama. Salaamu alaikum ustaaz. Ariibu. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam bultan fayyaa keessani? Alhamdulillah. Ustaaz akkam bultan? Nagaan alhamdulillah. Subhanallah. Wallahi asitti dhumne namni bishaan nuun jedhu jiru afaan nu xaaxessan jarri keessa. Namni soomaati bishaan maalii dhugda reen tolchani? Soomii torbee tokko lama tokko sifatiin coome hanga torbee sadii ta'e kana keessaa miliquu jedha. Ajaa'iba qabda. Seer inshaallah. Waa dhageetanii ni as dalataa ishuma sirreessuufan seene. Waa'ee kana irratti isin maaliif namaan du'aa nu godhaa jirtu nuti qulqullootaan du'aa akka nu godhan dubbannaa kan jette irratti fakkeenyaaf qulqulloonni kan si biraan jiru tokkoffaa qaamanii inni kaan immoo kadu'edha. Lammaffaa immoo karaa isaaniitiin kadhanna miti. Fakkeenyaaf warra qulqulloota kana amma yeroo kadhatan Maariyaamiin yaa durbee Maariyaam akkasnaa godhan Mikaa'eliin illee yoo wanna jedhame jechuudha. Otuma karaa isaatiin kadhattee dhame iyyuu maqaa Mikaa'el waamtee Waaqayyo itti dabalta jechuudha. Akkuma maqaa Yesuusii Waaqayyo kadhattu jechuudha. Nuti immoo maqaa nama du'aa nu godhi jedhuun maqaa isaatiin Rabbiin kadhanna osoo hin taane atumti du'aa nu godhi jennaan malee nuti hin kadhannu. Garaagarummaan isaa maali? Nutu kadhata osoo hin taane namichaan du'aa nu godhi Rabbii keenyaa kadhadhu jennaan. Isin immoo ofiidhuma keessanii karaa nama sanaa yoo kadhattu Rabbiin kadhattu jechuudha. Kadhatu tawassula jedhama. Sigalee kadhatu Rabbitti shirkii gochuu jedhama. Kanaafuuti garaagarummaa guddaa qabaa jechuudha. Du'aa walitti namatti dhiistee biraa deemuu fi nama isa bira jiruudha. Atumti kadhadhu waaqa kee jechuufi garuu sagalee dham sagalee nagaamu jalaa jiru. Moo beekaadha? Nagaamu. Ayyee. Fi as teessee karaa Mikaa'eliif karaa Maariyaamii yaa durbee Maariyaamii yaa Qidduus Goorgis yaa Mikaa'el yaa akkas jedhanii kadhachuutu garaagarummaa samiif dachiitidha. Isin jechuu barbaadeen itti ofuu dandeessu dhaggeeffadha. Ishuma gara sirreessuu fedheedha. Namoonni jalaas akka hubataniif ati illee beekaadhuma ijoollee wanna itta warri jalaa sirriitti akka baraniif jedheedha. Itti fufaa. Tokkoffaa ergamoonni dhala namaaf maalidha? Ergamoonni dhala namaaf maalidha? Ergamoonni dhala namaaf ergamaadha. Waaqaafis ergamaadha. Ilma namaatti ergamanii maal ergama? ergamoota warra samii moo warra dachii jettaati? No. Ergamoonni Rabbi biraan nuuf ergaman maalluuf? Ergamoonni amma lamatu jira akka kiristaanaatti akka keenyatti adda baafamaadha. Ergamaa fi malaaka. Gaafii lamaan qaba baay'ee jira. Gaafii lamaan qaba ibsaati kiyya. Baay'ee gaafadhu adda baasiti. Tokkoffaan isa kanaadha. Lammataan immoo quraana keessan keessatti waa'ee Abrahaam ni barattu. Innis maal jedha? Kanneen biyya waa'ee haati manaasaa baay'inaan illee hin beeku garuu wanti kun yeroo hunda gaaffinatti ta'a. Haati manaasaa wulti soogiddaa taatee hafte sun sirriitti quraana keessan keessa waan jiru natti fakkaata. Keenya keessas hin jira. Maaliif walitti dhufe wanti sun? Maaliif macaafa faana walitti dhufeedha? Maaliif akkasitti achi keessatti barattu? Keenyas sala akkasii ni barsiisa. Garuu kana gaafii kookisii hunda natti ta'a wanti sun.
Ayyee. Ka jalqabaa garuu adda naa baase ergamoota isaa waaqa keessaa moo ergamoota warra lafarraa ergamanii fakkeenyaaf Kan rabbi irraa ergaman, kan rabbi irraa ergaman. No, lafa irratti ergamuun namoota malee. Ergamoonni lafa jiranis kan samii keessa jiranis rabbi irraa ergamanii fakkeenyaaf nabi Warri Eeli jedhama, warri Eeli fakkeenya garbi Eeli Mikaa'ilii warri nuti. Iyyee. Jarri kun waaqayyoof ergamaadha. Waaqayyoof ergamaadha. Nun immoo Waaqayyoo eeguuf moo nu eeguuf? kan nu eegu kophaadha. Bar Mikaa'eliif Gabri'eeliin nu eegan osoo hin taane kan nu eegan kophaa Mikaa'eliif Gabri'eeliin hojii isaanii qabu. Siigalee Gabri'eeliin ergaa waaqayyoo keessa Mikaa'elii waan rabbi eegi jedhee eega. Siigalee ergamoonni tokkoon isaaniitti hojii mataa isaanii qabu. Kan nu eegan immoo kophaatti jirani. Nun akka Islaamaatti Naqiiriif Munkar jenna. Akka macaafaatti immoo ergamoota akka seexaanaatti ilaalamanitu macaafa keerra baasee agarsiisa. Itti macaafa kamirraa akka jaamaa konkolaachisaa jira. Macaafa warra wanti irra jechuudha. Macaafa dhaltuu irra jechuudha. Sanyii akka kaleessa agarsiisaa ture irratti bataam bakka akka hin taanetti jala ilaalayyuu jechuudha. Warra nama eegan sana. Kun amma Naqiiriif Munkar jenna. Jarree tokko taa'ee badii kee eega. Tokko immoo tola kee barreessa jechuudha. Warra barreessan jechuudha warri kun. Kanaafuu warri sun abboon sagaleedhaan jettee horii lamaan wayya jiru. Xiqqoo keessa deebisa ustaadha. Sammaan fakkaata. Eerfooniidhaan Xiqqoo. Xiqqoo keessa deebisa. Inni dhaga'ama yaani keessa deebisaman. Abbaan haaffisu ishee. Dongorraa fuudhe manatti dhaga'amuu dhiisee ta'anii hayyee rabbiin haaffisu. So warri kun hojii mataa isaanii qabu waaqayyoof kan jarri ergaman jechuudha. Sun hojii waaqayyoo hojjetu walumaa galatti. Hojii waaqayyoo hojjetu. Siif wanti hojjetan tokko hin jiru. Okay, asumatti xiqqoo si gaafa deebii kiyya hojii waaqayyoo hojjetu. Hayyee. Ayyee asirratti silaa waaqayyoof ergamu nu nama foon uffateef isaan kun maaliif ergaa keenya rabbi biraan nuuf hin geenye? Ati ergachuu dandeessu waaqasii ergata malee. Waaqatu ergata malee ergachuu dandeessu. Ergamaa waaqayyoodha malee ergamaa namaa hin jedhamne yookiin ergamaa maqdasii hin jedhamne yookiin ergamaa. Jechuun fakkeenya ergamoonni kun numa eeguu fi rakkoo keenya irratti illee nu eegu waan biraati miti kan isaan nu eegu rakkoo keenya irratti illee nu eegu badii nuti balleessine irratti illee nu eegu. Kanaaf nu illee isaan nuuf ga'e jennaan malee nuuf godhin jennuun bari. Eenyutu akkati isaan ergattu sultaana sii kenneedha baru. Akkamitti jara si ergata malee ati jara ergachuu dandeessu. Namni waan namaa gadi fayyadamu. Waaqayyo bichaan waan si ergata waan si gadi immoo hin ergatta jechuudha. Kanaafuu ati jara ergachuuf jara wal ta'uu qabda. Jara immoo hin caaltooti ergamoota qulqulloota kana jechuudha. Naaf qaqqabsiisi jedheen karaa koo karaa isaatti yaadda fakkeenya waaqayyo biraan naage maaliifin? Hin danda'amu kan tokkoffaa waaqayyo karaa jaraan itti ergadha hin jenne daayireektilii waaqa akka kadhattuuf. Si dhagaa waaqayyo kee dirqama jarri geessanii itti kennuudhaan miti. Si argaa si dhagaa yaa waaqa kee badee kee. Nu eegumoo nu eegan isaan nu eegumoo nu eegan. Hojii waaqayyo naangoo kenneef akka nu eegan. Hojii waaqayyoo adda baasuu yookiin hojii waaqayyoo sana hojjechuudhaan fane si eegu kan si eegan jiru. Kana jechuun garuu ati ergachuu dandeessaa jechuudha miti. Fakkeenyaaf siif hima. Poolisoonni mootummaan si ajajee si eegani. Poolisoota sanaati. Ati kana naa godhe itti ergachuudhaan siltaanaan qabdu. Garuu waan ati hojjettu mootummaan gaafachuu ni danda'a. Maal hojjetaa turan maal gochaa turan jennaan mootummaa dhaqanii gabaasuu danda'u yoo inni gaafate jedhe. Si galee garuu ati poolisoota komaandaroota waan ta'eeti akkas naa godha akka biyyitti akkas naa himaa jechuu dandeessu. Maaliif jennaan mirga isaas hin qabdu dandeettii isaas hin qabdu jechuudha. Kanaafuu jarri si eegu malee erga waaqayyo jedhe sana sirra raawwachuu dhufu malee si ati jara ergachuudhaafis waaqayyo si eeyyamnes ati seera ergachuudhaaf humna isaa fi dandeettii isaa hin qabdu jechuudha. Walii galee kanaafuu kun hin danda'amu. Garuu isaa waa gochuu hin danda'u aangoo hin qabu jechuudha waaqayyo. Hin danda'ane waaqayyo malee fedha waaqayyo malee ofii gochuu hin danda'amu. Kanaafuu yoo waaqayyoon ajajeera ka waaqayyoon tokkicha ajajeerani. Kun beekamaadha ka waaqayyo ajajenaan dhukee sirraa kaasuu miti. Maali warra luuxiin warri sadii ta'anii dhufanii lafa ol gadi ittiin garagalchan jiraame. Ayyee waa'ee luuxii sanatti na deebi'a gaadhiifamashi kana mee biira asirratti qo'adhee dhufuu hin danda'a. Amma fi aappiin kiyya tokkicha sirra jira. Maaliif achiin waliin fakkeenyaaf illee waa'ee sana sirriitti baranna. Keessan illee keessa hin jira wanti sun maaliif ta'e. Ayya. Duraan dursaatti seenaa kamtu dhugaa gabaasaa sun amantaa dhugaa irratti hundaa'ee tokkuma achirratti dhugaan akkanitti argetti tokkuma waa tokko garaagarummaa hin qabu.
Garaagarummaan qaba. Fakkeenyaaf Abrahaam obboleettii isaa fuudheedha macaafni qulqulluun keenya immoo hin jedhu. Seenaa kun amma kan keessan sirrii miti. Obboleettii isaa fuudhee jedha. Fakkeenya ijoollee sadan shamarran sadan sana kan mana jaroon itti dhaqanii yeroo sanaaf Inni Abrahaam Gibsi keessatti moo eessatti? inni kan warri itti dhaqanii jennaan shamarri sadii qabu shamarree kennuuf hin jedhe Luuti inni. Kan Abrahaam isin dubbadha. Okay, Luuti. Sun nama fakkeenya intiruulee keenya keessa. Keessa isin jira keessa moo ergamoota sadii jedhee akka warra Ortodoksiitti immoo ergamoonni sun Waaqayyoodha Waaqayyo sadanii jedhu. Jarri kun Waaqayyo sadanii jedhu jarri. Non immoo lakkii ergamootadha jennee warri ergamoonni sadan gara Abrahaamitti gara Luutii fi Abrahaamitti ergamanii dhufan suni Waaqayyoodha jedhu. Waaqayyo abbaa ilmaa fura qulqulluu jara tufeetti mul'ate jedhan garuu macaafni kan jedhu ergamaa nama fakkaatetti dhufee jedhu. Ergamoonni sadii Sanatti Waaqayyoodha jechuun Waaqayyo jaroonni sadan daa'ima keessa akkas jedhee nutti dubbatan. nama malee nama Isaan nama okay. Afwan ergamoota jedha malaayikota jechuukooti. Malaayikotatu waaqarraa ergamanii gara isaatti dhufanii jedha. Sanummoo nyaata fidanii Abrahaam nyaata hojjetanii nyaadhaa jennaan hin didanii nyaachuu. Ergamoota waan ta'aniif hin nyaatamu. Ergamaan hin nyaatu. Akka macaafaatti garuu nyaatanii hunda ishii xaragatanii deemanii jedha. Seenaan isaa tokkoon ta'u sii galee. Ergamoonni nyaatan hin dhugan isin jedha moo gaaffii gaafatte asirratti. Tole gaafa kana Abrahaamiin nyaata miti yoo jedhan immoo deebini. Ergamoonni nyaatan hin dhugan gaafa kana Abrahaam garuu dhufanii sirriitti jibicha sana xaragatanii nyaatanii nyaata biddeen achi jiru sana hunda. Si galee seenaa kamtu dhugaa yoo jette kan Islaamaa ta'a jechuudha maali jennaan ergamoonni nyaatan hin dhuganidha. Erga nyaata hin dhugan ta'e Quraana keessatti hin nyaatan. Ergamoota miti koo isaan warroota Yihudaati malee ergamoota miti isaanii. Lakke boqonnaa 19 lakkoofsa 1 fi 18 irratti ergamoota barsiisuu danda'anii mee konkolaachisaa jira yoon dhaabi madaan konkolaachisaa jira. Yeroo biraatti deebina rakkoo miti. Leencoo baasii dubbisi mee seera uumaa Leencoo waan qabu yoo naaf fakkaanne. Meeqa? Bilbilas fidiin dhufne kabaraarraa dubbisu. Seera uumaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 akkasumas 18 1. 19 irraa dubbisi. Kudha sadii kudha tokko Abrahaamii fi Saaraan. 19 Okay, 19. Seenaa Abrahaam Saara baay'ee jira garuu ani kan hin barbaade bakka Ergamoonni Waaqayyoo keessa jiru. Ergamoonni Waaqayyoo lama galgala gara Sodoominii dhufani. Looxis karaa keellaa Sodoom dura ni ta'a ture. Loox yeroo isaan arge simachuudhaaf ka'ee itti adeeme. Hamma mataan isaa lafa gahutti qoma'ee fi gooftolii koo gara mana garbicha keessanitti as goraatii miilla keessan dhiqattanii akka bultaniif isin kadhadha. Bariidhaanis kaatanii karaa ergamoota jedhanii miti. Eewwa. Dhageesse feene ergamoota ta'uusaa. Ergamoota fakkaatanii itti dhaqan malee ergamoota miti. Fakkaatanii kan jedhan jiru ergamoota jedha. Irra deebii dubbisiif lakkoofsa tokkorra. Ergamoonni Waaqayyoo lama galgala gara Sodoominii dhufani. Looxis karaa keellaa Sodoom dura ni ta'a ture. Loox. Asuma dhaabeef. Eenyu lama dhufe? Itti fufinaa dubbisi. Ustaasitti eenyu lama dhufe jedha? Sii dubbisa rakkoon jira. Eenyu lama dhufe jedha sitti? Okay. Mee irra deebi'ee. Irra deebii tokko qofa dubbisiif irraan darbinnaaf adeemsa achitti. Eeshi. Ergamoonni Waaqayyoo lamaan galgala gara Sodoominii dhufani. Hayyee kalas. Eenyu dhufe gara Sodoom kan dhufe? Ergamoota Waaqayyoo. Ergamoota lama. Hayyee kanaafuu kan dhufe ergamoota miti fe'eeti. Ayyoo koo akka irra deebi'ee naa dubbisu. Ani keessa wadheen jira keessatti. Ammas irra deebiifi. Seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1. Ergamoonni Waaqayyoo lamaan galgala gara Sodoom dhufan. Hayyee. Eenyu dhufe sun? Maaliif dhufan isaan? Maaliif dhufan? Ergaa Waaqayyoo fudhatanii dhufanii dubbisuu dandeenya. Kan dhufe ergamoota ta'uu adda baasu. Kanaafuu gad bu'aa naa dubbisaa jechuu barbaade. Hayyee dubbisiif rakkoon. Abshir. Guddisaanii. Okay, itti aansee dubbisu. Dubbisiif dubbisaa amma ishee iddoo barbaaddutti. Yeroo barbaadde dhaabeedhe.
Kun ofeetaa dubbifattu. Ayyee. Sitti argamaa firee feenete. Ayyee ishii ergamoonni waaqayyoo lamaan galgala gara Sodoominii dhufanii Looxis karaa keellaa Sodoom dura ni ta'a ture. Loox yeroo isaan argee simachuudhaaf ka'ee itti adeeme. Hamma mataan isaa lafa gahutti qomee fi gooftolii koo gara mana garbicha keessaniitti as goraatii miilla keessan dhiqattanii akka bultaniif isinin kadhadha. Bariidhaanis kaatanii karaa keessan irra ni buutu jedhe. Isaan immoo hin ta'u nuyi bakkee kana ni bulla jedhani. Sadiitti si fufu? Eeyyee. Inni garuu cimsee waan isaan guddisiiseef gara mana isaatti ni gorani. Inni immoo buddeena caaragii tolchee irbaata isaaniif ni qopheesse. Isaanis ni nyaatanii. Ergamoonni agartee akkatti nyaatan. Keenya keessatti garuu nyaatan. Ergamoonni maaliif akka ergamootaatti ta'anii jannata keessa jiraannaa jettani? Nyaanni dhugaatiin immoo hin jiru jettu. Ergamoonni kun Kan hin barbaade waa'ee nusanaati. Waa'ee biyya. Sodoomo. Waa'ee shamarran sadan. Ayyee gaditti deema dubbisiif. Lakkoofsa 4 dubbisuu? Afur dubbisuus taas? Dubbisu. Kan jiru. Ayyee. Utuu isaan gadi hin ciciisiin dura kunoo warri mandara sanaa namoonni Sodoom dargaggoonni jaarsoliin hundinuu tokko illee utuu hin hafiin dhufanii manicha ni marsani. Jaarsi Loox waamanii namoonni galgala kana gara kee dhufan meerre akka isaan gadhiistuuf gara keenyatti gad baasi jedhani. Inni wacani. Yommus Loox gara jaraatti gad bahee balbalas of duubaan ni cufe. Jaarsi hadaraa yaa obboloota koo waan jallaa akkasii hin hojjetinaa. Kunoo ani durba 2 warra kanaan dura dhiirri bira hin gahin qaba. Isaan gad isiniif nan baasa. Waan gaarii ta'e isinittin mul'atu isaan irratti raawwadhaa. Namoonni kun garuu bantii mana koo jalatti waan dhiyeessaniif waan tokko illee isaan hin godhiinaa jedhe. Jarri garuu asii badi jedhanii itti deebisanii. Namichi tokkichi gaala taa'ee as dhufee kunoo dubbii keenya keessa lixee seera nuuf baasa yeree. Amma immoo isaan sana caalaa si irratti hamaa ni hojjenna jedhani. Yommus Loox humnaan walitti cafaqanii balbalicha cabsuu bira gahani. Garuu namoonni warri keessummoonni sun harka isaanii gad baasanii Loox gara isaaniitiin ol galchanii balbalicha cufani. Jarreen ala turan sana immoo isa xinnaadhaan hamma isaan guddaatti dhahicha jaamaa isaanii ni godhani. Jarris balbalicha barbaacha of ni dadhabsanii. Ayyee gaana fakkaata. Amma asitti seenaa kana argite. Namoonni biyya sanaa warra Sodoom turanii warra dhiira warra kisan turanii dhumarratti garuu ergamoota kana argee qooma'ee fi namoota warra mana isaa keessummaa dhufe kana arganii jechuudha. Akkasumatti yaada isaa ibsa akkasii galuu fi keessummaa mana isaa warra dhufantu jiru ergamoota 3 jechuudha. Namoonni naannoo sanaa keessummoota kana 3 arganiiti itti dhufan isatti dhufanii maal jedhaniini meerre keessummoonni mana kee dhufanii jedhanii dhiirota waan ta'aniif egaa hin barbaadanii gara Sodooma jechuudha garuu. Jennaan lakkii namoota kanatti hin buutanii innis namoota seegaa mallee hin barre inni ergamoota akka ta'an hin barre Looxi. Ergamoota keessummoota kootti amma buutan dubartii 2 qaba kan dhiirri itti bu'een beeku jira akka barbaadan godha garuu keessummoota kootti hin bu'inaa jedhee jarri moo didanii barree cabsanitti seenuu jennaa warri kun maal godhanii
ergamoonni harka isaanii baasanii jara qabanii jedha. Akkasii mire? La orgalchanii bariitti cufan. Hayyee. Akkas jedhu sanallee ani hin beeku. Ani kaa yeroon biyya jirutti maatiin koollee nan barsiisne ani waa'ee amantaa nan barsiisne akkuma dhaaletti wannuma isaan irraan kaanee itti amanneedha. Wanni kun malee wanni isaan na barsiisan illee jiru yeroon biyya jirutti takkaffaa ammoo kitaabni yookiis masaaf qiddusiin kan jiru Amaariffaani. Mana amantaa keessatti illee kan baratamu Amaariffaani. Ani yeroo sanatti Amaariffaa inumaa hin dhaga'u iyyuu dhaabsine galee. Hayyee. Wanni hundumtiyyuu gaafa biyyaa deeman yookiis immoo gaafa miidiyaa kanarra baanii waa tokko tokko ilaaluu jalqaba wanni hunduu taraama namaa galaa deema. Sanumaa taraama namaa galaa dhufe malee dura wanni ani beeku hin jiru. Dimeela garee shaadaa. Gareen shaadaa kun namoota baay'ee barsiise. Paastarootuma baay'eellee waan baay'ee itti hime jechuudha. Kun kanaa kun asitti galaa kun asiin baadhee waan baay'ee itti hime. Inshaallah. Ammas gara fuulduraatti waan achi keessa jiru hunda baasuun kennan oolu. Taarikuu jechuudha. Taarikuu hin jiru. Waan taarikuu macaa qulqulluu irra jira. Laa hin jiru kaammaa jechuun abbuma mucaa jedhe malee habaluudhaan jenne Yesuus hin jenne bar. Deebisaa nagashaatti dubbadha ministeera koon qabu eerfoonii irraa na jalaa bu'e. Hayyee. Macaafni waa'ee nu taasa. Waa'ee taarikuu hin jiru inaasa. Waa'ee mucaa jedha kan mucaa jechuun immoo ganaadha maqaan itti moggaane bar. Yesuus ka bakka no. Waa'ee nu taasa hin jiru jalqabu. Dubbii waa'ee bakka qabu ragaadhaan haasa'e mucichi Yesuusidha kan jedhu ragaa naa kenne. Wangeelli waa'ee nu taasa. Waa'ee baay'ee haasaa kan maalan beekare. Caala idduma hammaatii kaasiti hanga xumuraatti yookiin gara kaasiti dubbisi. Afaan jiru hin Seenete nafaanatti fufuu barbaadda haasofnu moo caalaan haasof? Laa adduma mucaa yookicha fudhattanii mucaa taarikuudha kabbadaadha as dallaqaadha hojjettanii. Ambiraa reesiin dabaluu barbaadda laal. Maal dabalta? Waaqummaa Yesuus. Yesuus waaqa kan jedhu ragaa qabdaati ifaan ifatti waaqayyoodha Yesuusiin kan jedhu. No, koo cubbuu dhala namaa dhiisuu danda'u waaqa moo nama? Waaqayyo waaqa tokkicha sana akka. Yesuus cubbuu dhala namaa namaaf dhiisuu hin danda'amu hin danda'u. Maal jechuudha Yesuus akkamitti namaa dhiisuu danda'u ofii isaa nama danda'u? Hin danda'amu hin danda'u sun jedhama hin danda'u hin danda'u. Yesuus namaadha malee waaqa miti kaa. Cubbuu namaaf dhiisuu hin danda'amu hin danda'u. Eenyu? Yesuus Kiristoos cubbuu namaaf dhiisuu hin danda'amu hin danda'u. Lakki hin danda'u. Ishi Maatiyos tokko digdami tokko na baase. Maatiyos tokko digdami tokko. Maatiyos tokko? Digdami tokko. Yesuus cubbuu namaa dhiisaa jira achitti. Baasii dubbisi maaloo achirraa jecha korraa achirraa bachuusi achirraa. Jechuun Yesuus cubbuu namaa dhiisaa jedhaan jedhe achitti. Baasii dubbisi siin jedhu maal laalla. Laa rakkoon qabu bare achirratti Yesuus cubbuu namaa dhiisaa jira. Caala. Caala. Oo. Yesuus cubbuu namaa dhiisaa jira achirratti. Naa baasiin jedhe dubbi achitti walii galla. Maa baasuu diddaati. Rakkoon qabu baraan bareemu wanta ta'e tokko naa galaara garuu Yesuus cubbuu namaa dhiisaa jedhaa hin jedheem. Yesuus cubbuu namaa dhiisaa jira. Eeyyan cubbuu namaa dhiisu Yesuus Kiristoos qofa. Baay'ee naatti Maatiyos meeqatti? Maatiyos meeqatti? Tokko digdami tokko. Tokko digdami tokko. Naa baasan dura inni Qoy tokko digdami tokko. Maatiyos tokko digdami tokko. Ayyee. Isheen ilma ni deesse. Atis maqaa isaa Yesuus jettanii moggaafta. Inni ofii isaatii saba isaaf cubbuu isaatiif isanii fayyisa jedheen. Kun hundinuu inni Waaqayyo gooftaan afaan raajichaan dubbate akka raawwatuuf ta'eedha. Yesuus cubburra nama fayyisuu hin danda'u hin jenneere.
Ati hin danda'utti amma immoo maal jedhe macaafni maal jedhe Cubbuu isa kamirraa si fayyisa? cubbuu dhala namaa hundarra hundi fayyada. Ayyee qoy takkaa naa obsi. Naa obsi maal dubbisi amma xumuraa dubbisi. Qoy sii baasuu fi obboleessaa tasgabbaa'e. Kanatti naa xumurii naaf maasin. Ayyee. Hanqii malee kan kun ta'utti. Luqaas irraa maal jedha beektaa? No, Luqaas dhiise damma. Warri walitti qabaman sun goofticha dhuguma du'ee ka'eera. Eshi Simoonis eshi qoy. Maayette caalaa. Maalisa mau Yesus cubbuu akka namaa dhiisu hubatte waan hubanne ishee amma Cubbuu isa kamiin jedhee bar cubbuu isa kam namaa dhiisa Yesus? cubbuu dhala namaa cubbuu hunda. Cubbuun maalidha? Cubbuun maali? Cubbuu dhala namaa cubbuu ofii keessa hojjettes. Cubbuu waaqayyoon fayyinas kan kennu Yesus Kiristoos. Maayette. Cubbuu kana jedhee jala muramee jiru cubbuu namaa dhiisaa malee. Cubbuu isa kam dhiisaan jedhee baran? Cubbuu isa kam beekta? Hundayyuu. Cubbuu Yesus ofiisaayyuu hiddadha cubbamaarraa dhalate akkamitti cubbuu namaa dhiisuu danda'a? Cubbamaadha jettee amma Yesus cubbamaadha hin jedhu. Na dhaggeeffadhu ka sanyiin isaa hiddi isaa hidda eenyuuti? Na dhagayyatu amma ofii cubbamaadha hin jenna Yesus cubbamaadha. Si galeeraa waan siin jedhe hiddi Yesus hidda maaliitiin siin jedheem hidda Daawit miti? Mee naa baasi Yesus cubbamaadha kan jedhu. Na dhaggeeffadhu ka hiddi isaa hidda Daawit moo hidda Daawit miti? Gabaabumatti natti himi. Ani Yesus cubbuu qaba moo hin qabu natti himi. Hiddi isaa hidda Daawit moo hidda Daawit mitiin siin jedhe? Sirriidha hidda Daawit. Hidda Daawit miti? Daawit cubbuu hojjeteera moo hojjenne? Daawit cubbuu haa hojjetu malee Yesuus Kiristoos waaqa dhibbaan dhibbatti. Yesuus waaqa ta'uu isaa ragaa qabdaati dhibbaa dhibbatti? Waaqa turee jedhamu hin jedhu. Haa jedhu qoy Yesuus dhibbaan dhibbatti waaqa dha jedhamu. Miti be waa wayi Maame caalaa. Oye. Hammuma feete fakkeenya cabbii argiteetta cabbii yoo bishaan itti buufte fudhataa. Ayyee maatti Yohaannis boqonnaa tokkotti dastaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokkoof lakkoofsa tokkorra dhaqe achirra hamma sadiitti dubbifadha. Maal jedha? Sagalee turee sagaleenis waaqa bira turee sagaleen sunuu waaqa turee ofii isaatii jedha. Ayyee waaqa isa kamtu waaqa isa kam bira ture? Ila maame dhiifama naa godhi sitti hima. Yesuus jechuun sagalee jecha afaan waaqaati. Dubbii waaqaa jechuun. Hafuura qulqulluu jechuun ruhii waaqaa jechuun. Gargar baasuun tokko illee hin danda'amu. Waaqayyootu waaqayyo bira ture siin jedhe dastaa. Waaqumatu waaqa bira ture. Wanni biraan jiru tokkuma isaan hunduu tokkuma. Waaqa lamatu jiraachuudha. Maa cubbuun nu galchitan bannaataa jechuun cubbuun nu galchinaa dhugaa waaqaa. Laa waaqayyootu waaqayyo bira ture hin jedhe. Dhaga'i macaafa qulqulluu keessa isaan gargar baasuu kan yaadu yookaan jechoota kana yookaan dubbii waaqaa kana gargar baasuu kan yaadu yookaan kan dubbatu. Waaqayyootu waaqayyo bira ture dastaa. Jalqaba sagalee ture sagalichi waaqayyo bira ture. Dubbii afaan waaqaati. Maayet? Dubbii afaan waaqaati. Maaltu? Dubbii afaan waaqaatitu waaqa bira ture. Sitti afaan Oromoo kati beektu. Waaqayyoon hin dhalataa? Hin dhalataa? Ilma Aadamee cubbuu hojjeteera moo hojjetee hin jiru? Waaqayyoon hin dhalataan siin jedhe bar. Dhageeffadhu kaasii deebisa. Aadam cubbuu hojjete moo hojjenne? Waa'ee cubbuutti deebina waaqayyoon hin dhalataan siin jedhe bar. Aangoon isaa guddaadhaa mi'een dhalata. Wanni dhalatu waaqayyoon hin dhalata. Ilma namaa dhalachuudhaan nama ta'e malee akka namaatti dhalachuudhaan nama ta'e malee eenyuufillee akka ifa ta'uu qabu. Akka namaatti dhalachuudhaan nama ta'e malee Yesuus waaqa fiixee. Hin jedhu akkatti jette kana hin jedhu. Ani nama jedhee gadi dhaabee nama ta'uu isaanii fudhatta moo hin fudhattu? Hin fudhadhu. Okay, kanaafuu ati macaafatti namantu jechuudha. Maaf hin amanne. Macaafatti yoo amantee moo Yesuus ani nama jedhee Yesuus nama jedhiga?
Yesus nama. Akkana kuno. Garuu Yesus nama ta'uudhumaaf eegaragaa nu baate ni gaha. Yesus nama jettee jirta afaan guuttatte. Namni ammootu waaqan ta'u, waaqni naman ta'u. Kanaafuu dogongoraan ilma namaa waaqessuu jirtan jechuudha. Dogongoraan ilma namaa waaqessuu jirtanii jechuudha kiristaanonni hundi keessan. Yesus macaafa irratti afaan isaatiin dubbate ani nama jedhe. Ana nama ajjeessuu barbaaddu jedhe. Eega Yesus ammootu nama ta'e namni hin waaqeffamu. Macaafa Hosiyaa raajichaa boqonnaa 11:9 irratti ani waaqayyoodha malee namaa miti jedhe waaqayyoon. Waaqayyoon ni kan Abrahaam, kan Isahaaq, kan Yaaqoob, kan abboota duraaniidha, kan nutillee irra waaqessinu nama hin ta'u. Isinii galee waaqayyoon ni tokkichi jechuudha. Inni nama hin ta'u. Nama dhiisaati akka namaatu hin ta'u. Waaqayyo akka namaa miti jedhe seera lakkoofsa boqonnaa 23 lakkoofsa 19 irratti jechuudha. Kanaafuu dogongoraan maal gochaa jirtanii? Ilma namaa waaqessaa jirtanii jechuudha. Ilma namaa namuma akka kiyyaa kanaadha. Garuu ammootu macaafaan faallaa waan deemtaniif. Macaafa irratti Yesus bakka tokkotti illee na waaqessaa hin jenne. Yesus hin waaqessaa wanni jedhu iyyuu hin jiru. Namoonni isa waaqessanis hin jiran. Dogongoraan abbootiin amantiidhaa akka hin taane isin goggodhanii isin fuudhanii deemuu jechuudha. Gaafita kana deebis. Ani ifatti waliin haasofne ati na jeeqaa turte. Maaf. Ati Yesus Kiristoos hin nama jettee ni amantamoo hin amantu? Waan inni jedhee nama ati jetteef osoo hin ta'in waan inni fudhadha. Guutuma laala tiksii takkitti yoo osoo hin taane muluun fudhadha. Natti amaneedhe, ani nameedhe, anatti amane. Okay. Yesus nama jedha macaa Wangeela Yohaannis. Namni anatti amane jireenya bara baraa qabaatu malee yaabaduuf miti. Namni Yesuutti amane. Waan asi gaafa deegese. Ani nama jedhaan fudhattaa hin jedhu. Waan Wangeela na fudhadhaan hundaa hin jedhu. Amma inni fudhattaa bichaa hundaa nan fudhadha waan Wangeela. Ayyee Yesus nama jettee ni amantaami? Oromoon singaluu abee waan Wangeela hundaa nan fudhadhaa. Irra deebi. Sirriitti na ibsi. Waan Wangeela jedhu nan fudhadhaa osoo hin taane. Laal. Waan Wangeela jedhu nan fudhadhaa osoo hin taane. Yesus nama jettee ni amantaa? Hundayyuu nan fudhadhaa. Yes or no? Jennaan jedhi yookaan no jedhi. Yesus nama jettee ni amantaa? Tiksiisan bichaa fudhadhan hundayyuu nan fudhadha. Naa galee jira. Bakka nama jedhu sin fudhatame? Eeywa. En fudhadha. Hundayyuu nan fudhadha. Obse. Garuu immoo isatti amanuun. Obsaayyee. Isatti amanuun jireenya bara baraa akka namaa. Ammoo humna isaatiin waa takka gochuu hin danda'u jettee ni fudhatta? Nama ta'uu isaa egaa fudhatte? Takka takka nan fudhadhuu siin beeku waan ta'e hundayyuu nan fudhadhaa. Oromoon dandeessu. Ayyee humna isaatiin waa takka gochuu hin danda'u ilma namaati lachuu ni fudhattaa jechuudha. Ilma namaa kana ni waaqessita? Anatti amane waan ta'eef uttan amane. Ilma namaatti moo? Yesuusitti. Yesus ilma namaatiimi? Yesuusitti namanaa waan Wangeela hundayyuu nan fudhadhaa itti namana. Amma waman si gaafadha tartiibaan na waliin haasa'e. Yesus kun ilma namaatiimi? Ilma Waaqayyooti. Ilma namaati moo ilma Waaqayyooti? Ilma Waaqayyooti. Ilma namaa bakki jiru dogongoraan birraa? Hin barroofne maarame irra dhalachuusaa beekama. Waan inni dhalateef beekuudha malee akka namaatti akka ittiin dhalan. Waan siin jedhe gobazi. Ilmi namaas isa badee oolchuuf dhufee jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 11 almost boqonnaa 18 lakkoofsa 11 na fakkaata. Ilmi namaas isa badee oolchuuf dhufee jedha. Ilma namaa kanatti ni amantaa? Ilmi namaa isa badee ni oolchaa ishii ati oolchitaa dandeessee ilma namaatti laatis. Lakkiin amma bakka ilma namummaa isaa si gaafadhe ilma namaa ta'uu isaa kana ni amantaa miti? Kuttee sin dhaga'u kan? Kutusaa malee. An kuttee si gaafachuutti hin jiru ilma namaa ta'uu isaatti ni amantaa hin siin jedhe. Yesus Kiristoos ilma namaa waan dhufeef qaba. Ilma namaa ta'uu isaa ni amantaa hin jedhe waan dhufu yoom si gaafadhe ilma namaa ta'uu isaa ni amantaa hin siin jedhe. Waan Wangeelli jedhu guutuutti ni fudhadhaa ati jetteedha fudhadhan. Ati waan Wangeelli jedhu guutuu naa dhiisi wama si gaafadhe koonaa deebisi gobooti. Ilma namaa ta'uu isaa ni amantaa Yesus. Hundayyuu ni fudhadhaa siin jedheetu Oromoon beektu. Okay, ilma namaa ta'uu isaas ni fudhatta. Ilma namaa ni waaqessita? Yesus Kiristoos waaqessa.
Yesuus Kiristoos ilma namaati jennee walii gallee mire. Yesuus Kiristoos waaqessaa natti amanadhe. Aboo acha barbaroo hin deebin. Acha barbaruu miti ilma namaa ta'utti eega walii gallee ilma namaa sanni waaqessitamoo waaqessitu. Yesuus Kiristoos amanuun hin barbaachisu jala mali natti hime. Yesuus Kiristoos ilma namaati jennee walii galle ka. Isuma san Yesuus ilma namaa sanni waaqessita. Hin barbaachisu Yesuus amanuun. Anoo gaafis gaafachaa jira bar Yesuus kana ilma namaa kana ni waaqessitamoo. Ani si gaafachaa hin jira. Yeddoon qabatu kan kee malee. Yesuus amanuun hin barbaachisu. Caala anaa gaafis gaafachuu jira. Ilma namaa ta'uu eega walii galle ilma namaa kana ni waaqessitamoo hin waaqessituun jedha. Yesuus Kiristoos yennaa waaqessaa itti amanas hin jedhu. Yesuus Kiristoos ilma namaati mi? Yesuus Kiristoos malee ilma namaa waaqessu nama akka kee. Yesuus Kiristoos garuu ilma namaati mi innummaan? Akka namaa ta'e namarraa dhalate. Ilma namaa kana ni waaqessitamoo waaqessitu ture? Yesuus Kiristoos na waaqessa. Yesuus Kiristoos namaa mi? Aboo Yesuus Kiristoos na waaqessaa. Okay, kanaafuu nama waaqessita jechuudha. Yesuus waaqessa. Yesuus nama ka walii gallee jira kanaafuu nama waaqessita jechuudhaati. Anatti amanii no. Nama ta'ee dhufuu isaati malee nama. Ilmi namaa moo? Anatti amanii eessatti jedha. Maal ta'uu isaatti amanii jedhame maal ta'uu isaatti amantaa akkasumas eessatti natti amanii jedha.